Yaa akkam jirtan hordoftoota keenya har'aan tana jechuudha boqonnaa afur waa'ee market structure kan jedhu kan laallu ta'a jechuudha. What is market structure kan jedhu tokkoon kan laalluudhaaf yaallu ta'a jechuudha. Saniifuu nu hordofaan afeerra ta'e. Introduction. In the previous unity we discussed why khamii barachaa turre jira why theories of product and the costs boqonnaa sadii keessatti why theories of product why the theory in product dha akkasumatti illee costiin isaanii ta'u maal kan jedhu tokkoon laallee turre jira boqonnaa sadii keessatti. By the way wal fakkaata kun amma theories of product kutaa sagal keessatti laaltanii jirtan jedhee yaada kun isiniif hariyaa miti jedhee yaada jechuudha. Yoo kan barbaachisaa ta'e jechuudha boqonnaa sadii jechuudha full video making isinii godhee jechuudha theories of product and cost kan jedhu kan isiniif hojjedha. Saniifuu yoo barbaachisaa ta'e commentii irratti nu barreessan afeerraa teenya. What is started as structure of the market? What is the market of structure kan jedhu maali market structure jechuun kan jedhu kan laallu ta'a jechuudha. Akka introductionitti we discuss theory kana laallee turre jedha. There we studied concept related to firms production one farmii jechuun warra dhaleessan jechuudha. Dhiyeessota wanta nuti barbaannu san commodity kan jennu san wanta nuti fudhachuu barbaannu san goods yookaan service kan jennu sani wanta nuti argannu san warra dhaleessan sani maal jechuudha. Firms jennaan. Firmsiin dhaleessitoota yookaan dhiyeessitoota sani jechuudha. Production function and cost curve kan jedhu jechuudha. In this unity we discussed maal jechuudha. We will discuss why maal jechuudha. Why types and the characters of firms under what? Under the different market model jechuudha. Market model kan laallu ta'a jechuudha. Market structure. Market structure jechuudha. Meeqaa jira jechuudha. 1 2 3 4 jira jechuudha. The one is perfect competition jira. Monopolistic competition jira. Oligopoly jira. Monopoly jira jechuudha. Maali oligopoly? Monopoly no maali? Monopolistic competition no maali? Akkasumatti perfect competition no maali kan jedhu tokkoon kan laallu ta'a jechuudha barattoota keenya. Tokkoon kan laallu ta'a. Saniifuu hordofaan afeerraa teenya jechuudha. In economics, markets are characterized based on competition jechuudha. Competition level and the nature of their market, such as the number of the product, the number of sellers, the number of buyers. Isaan kanarratti jechuudha maal jechuudha isaan kanarratti kan nature on product kan goonu jechuudha kan depend ta'uu ta'a jechuudha itti fufa. The market in which the individual firm operates or sells its product ogaannu goods yookaan service jechuudha. Kana goods fi service isiniif hariyaa miti jedhee yaada. Yoo goods fi service kansa kutaa sagal keessatti jechuudha. Kana ifa godheetiin ture. Garuu ammoo asirraa hubachuudhaaf goods jechuun wanta nuti barbaadnu commodity nuti fudhannu san waan nuti itti fayyadamuu barbaadnu san fakkeenyaaf amma tana akka output wanta fudhannu san fakkeenyaaf amma tana warshaa an tokko uffata oomishanne uffata san jechuudha. Uffata nuti argannu san commodity san maal jechuudha. Wanta qabamuu danda'u yookaan taachabiliidha jechuudha. Waan nuti qabachuu dandeenyu fuunee deemuu dandeenyu jechuudha. Yoo gabinnee booda fudhannee kan deemuu dandeenyu maal jennaan jechuudha. Goods jennaan service jechuun ammoo tajaajila argannu harkaan qabachuu dandeenyu garuu tajaajila argannee jira. Garuu harkaan qabachuu dandeenyu maali fuudhuu hin dandeenyu jechuudha. Garuu tajaajila argannee jira. Akka jisanii maal jennaan service jennaan. Fakkeenyaaf amma tana konkolaataa yaabbannee iddoo tokkotti gaafa sochoonu tajaajila argannee jira. Garuu ammoo tajaajila argannee sana harkaan tuquu yookaan qabachuus fudhachuus hin dandeenyu jechuudha. Walii galee kana jechuun goods service jechuun to consumers jechuun nuyi jechuun warra fayyadamu kana can be categorized broadly into perfect yookaan perfectly competitive kan jennu jechuudha and imperfect market jechuudha. A perfect competitive market is a market with a large number of sellers and buyers kan jennu jechuudha. Warri competitive jennu kun jechuudha lakkoofsa baay'ee warroota bittuu fi warroota gurgurtoota kan baay'ee ta'e jechuudha. Whereas monopoly kan jennu competitive maal jechuudha perfect competitive marketing warra maal baay'eetu jechuudha. The large number of sellers and buyers warra heddummate jechuudha. Warri bittuu fi warri dhaleessuudhaan gaafa heddummate maal jennaani perfect competitive market structure jennaan. Okay, what is monopoly kan jennu akka monopoly market yookaan monopoly market kan jennu jechuudha. Dominated
by one jechuudha. By one farmidha jechuudha. Kan by one farmidhaan kan maal jechuudha dominate jechuudha. Kan nama tokkoon abbaa hordofaa warra nuti irraa bitannu san warra dhaleessaa tokkoon kan monopolii taate jechuudha. Fakkeenyaaf ammaan tana biyya teenya keessatti jechuudha teelekoomiin jechuudha monopolii taate turte jechuudha. Tana dura gaafa safarikoomiin biyya kana seeniin monopolii taate turte. Isii qofaatutu tajaajila sarvisii kominikeeshinii nu kennaa ture jechuudha. Isin maal turte jechuudha monopolii turte jechuudha biyya keenya kana keessatti. Garuu yeroo ammaa tana kana safariin dhufte jirti monopolii miti jechuudha. Waliigallee barattoota keenya monopoliin sanii oligopoly normal oligopoly market kan jennu it is a very few farmers warra dhaleessan xiqqishaa haa ta'u katee maal jennaan jechuudha warri dhaleessan xiqqishaa gaafa xiqqishaa gaafa hin baay'atin maal jennaan oligopoly jennaan jedhe oligopoly market structure jennaan inni afurfaadhaa maal jechuudha monopolistic monopoly fi monopolistic adda adda jabeessa qabadha monopolistic competition kan jennu maal jechuudha marketing kun relatively large number of farmers of selling closely substitutable product kan ta'e jechuudha warra gartee dhaleessan baay'ee kate eessa keessatti monopolistic keessatti monopolistic competition keessatti garuu ammoo oligopoly keessa maal jenne it is very few farmers to jira jechuudha warri dhaleessan waa xiqqisho garuu ammoo asitti maali monopolistic competitive keessatti competitive market structure keessatti maal jechuudha it is maal jechuudha large numbers of farmers selling closely wanni isaan dhaleessan jechuudha gosoota hedduu dhaleessanii garuu akkastee sababa baay'ee dhaleessan jecha substitution qaban jechuudha substitution ogaa jennu fakkeenyaaf ammaan tana warri buna oomishuuf akkasumatti wanni oomishuu jechuudha buna oomishuu fi shaayii oomishuu jechuudha warri amma fakkeenyaaf maamila tokko jira haa jennu warri hojjettoota jechuudha kan buna oomishuu fi kan akkasumatti illee waan shaayiin irraa tolfamtu oomishuu jechuudha yoo shaayiin siqaaloo ta'e maal jechuudha buna bakka buusa yoo bunni siqaalee shaayii bakka buusa jechuudha substitution jechuun maal jechuudha sababa fedhiin nuti isaan sanii qabnu jechuudha waan wal fakkaataa ta'e sababa gatii saniitiin maal jechuudha substitute godhna bakka silaa buna dhugnu shaayii dhuguu jechuudha karaa biraatiin yoo maal ta'e bunni qaalee kun substitution qaban wanni kana substitution qaban kun maal jennaan jechuudha eessatti monopolistic competition market keessatti jechuudha relatively large farmers warri gurguruusan jechuudha heddummachuun isaa jechuudha closely substitutable product jechuudha warri substitutable kan bakka buusuun danda'amu. Okay, walubanne jechuudha waa'ee market structure ilaallee turre jechuudha. Are three common types of imperfect market jechuudha. Warra kamee jechuudha imperfect warra nun warra kana jechuudha warra monopoly, oligopoly fi maal jechuudha monopoly, oligopoly fi monopolistic competitive warra nun kun jechuudha imperfect market jechuudha. Perfect marketing jechuudha kanuma jalqaba ilaallee jechuudha. Perfect competitive marketing when the large numbers of buyers and the sellers gaafa jennu warri bitulleen warri dhaleessulleen gaafa baay'atan jechuudha maal jennaan jechuudha perfect competitive market jennaan warri inni sadeen hafa jechuudha structure inni market structure sadeen hafa monopoly oligopoly akkasumas illee monopolistic competitive kan jennu kun maali imperfect market isaan imperfect market jennaan jechuudha which one of the following is imperfect market ugaje takao perfect market je isni tarreessu danda'a jechuudha. San keessaa ammoo filachuu danda'uu qabdan beekuu danda'uu qabdan jechuudha oligopoly, monopoly fi monopolistic competitive marketing warra imperfect market jennu kana irratti kan ramadaman jechuudha. Okay, objectiviin kana jechuudha. Tokkoon kan laallu ta'a sanii warra gatina asitti immoo hiikuma isaa ilaallee tokkoon kan laallu ta'a jechuudha. What is monopoly gadi fageenyaan jechuudha. Fakkeenyaa wajjin kan laallu ta'a jechuudha. Saniifuu waan isin rakkisuun qabu barattoota keenya at the end of this unity student will be able to barattoonni keenya kana beekuu danda'u qaba explain characteristics of market structure dha akkasumas illee analyze number of demand in the revenue curves of the firms in each market akkasumas illee make a list of the source of monopoly dha akkasumas illee calculate total akkasumas illee average total calculate godhuu danda'u qabdani akkasumas illee marginal revenue kana calculate godhuu danda'u qabna jechuudha egaa unity afur what is market structure kan jiru kana egaa xumurtan booda kana beekuun dirqama keessanii jechuudha maal godhuudhaaf beekumsa argachuudhaaf qormaataafis akkasumas prepare ta'uudhaaf
Okay, barattoota keenya haatti fufnu. The main conceptiin contentiin isa kana jechuudha. Maal of keessaa qaba? Perfectly competitive market, pure monopoly market, monopolistic competitive market, oligopoly market kan jennu jechuudha. Isaanuma afran kana jechuudha unit kana keessa kan laallu. Okay, let us start with 4.1. It said perfectly competitive market kan jennu jechuudha. Perfectly competitive market. What does it mean? What does it mean perfectly competitive market? Akkuma ilaalaa turre, it is perfect when number of the seller and the buyer is large gaafate perfectly competitive market jennaan. At the end of this section 4.1 kan eegatu murtan booda perfectly competitive market kana jechuudha. Beekuun danda'uu abdan jechuudha waa'ee kana define market that can be completely competitive warra ta'e jechuudha. Akkasumatti illee maal jechuudha? Maal define godhuu danda'u qabdan jechuudha. Review characteristics of perfectly competitive market. Explains the nature of demand and the revenue curves in perfectly competitive market. Yeroo hedduu wantoota you will be now kajoo kana yeroo hedduu viidiyoon an tolchaa jirutti niin kaasaa jechuudha. Maaliif niin kaasaa jira? Akka isin kanatti focus gootanii jechuudha. Maal jechuu barbaadeeti kajoo kana focus godhuu akka qabdaniif jechuudha. Egaa unit tana xumurtan takkaa sectionii tana egaa xumurtan booda kana beeknaan jechuudha. Perfectly competitive market xumurtan jechuudha. Kana beektan taanaan perfectly competitive market xumurtanii jechuudha. Any question yoo gaafatan taate jechuudha on perfectly competitive market you can answer it. Deebisuu dandeessan jechuudha. Okay. Akka key conceptitti immoo warri fudhatame jechuudha. Akka warroota furtuudha jechuudha. Furtuu jechetti kan fudhatame keessaa maal jechuudha? Perfectly competitive market, demand and revenue. What is demand? What is revenue? Kan jiru tokkoon kan laallu ta'a jechuudha. In microeconomics, perfect competition describes a market in which a buyer or a seller has no market powers or where all buyers and the seller are price taker. Price taker is in microeconomic. Economic micro fi macro baratanii tutangana kutaa gadi keessatti akkasumatti boqonnaa tokko keessanii jiran itti fakkaatee waa'ee micro economy fi macro fi micro dha jechuudha. Kun isiniif haaraa miti barattoota keenya. Okay, it is this distinction that is differentiate perfectly competitive market from imperfectly competitive market. In short, perfectly competitive market is characterized by the fact that no single firm has any influence on the price of the product it sells. Eenyullee nu jechuudha perfectly competitive market keessatti jechuudha namni tokko jechuudha influence godhuu danda'u wanta akka price tokko guddisuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf amma inni kun guddisee kan waan xiqqeessuu danda'u jechuudha. Inni namni tokko qoftiin influence godhee jechuudha maal kakaasee maal godhuu danda'u jechuudha. Gatii price san ol guddisuu hin danda'u jechuudha. Eessa keessatti perfectly competitive market. Perfectly competitive marketiin warra buyer fi akkasumatti illee selleriin largii ta'ee jechuudha. Walii galee kana irratti kun ifa jedhee yaada. For instance, fakkeenyaaf consider the farmers market. The farmer marketing tokko jechuudha where each seller sells the same types of product gonu such as kanneen akka meezii jechuudha. There is a little differentiation between each of their product. They each sell them at equal price. Garuu hangi wanni isaan keessa jiru jechuudha. Meezii kan inni kana keessa maali? Wanni isaan qaban jechuudha. Hangi isaan achi keessa qabu garaagarummaa wayinii qaban jechuudha. Product isaan irratti isaan maal kan jennu mees kan jennu kun jechuudha. Mees kan jennuun boqqolloon jechuudha. They each sell them maal godhu tokkoon isaanii jechuudha. Equal price garuu gatii wal qixaatti gurguran jechuudha. At the same time yeroo sanitti jechuudha. Yeroo wal fakkaata sanitti the seller and the buyers free to participate in the market without any barrier. Without any barrier. 4.1.1 irratti immoo the characteristics of
perfect competition kan laallu ta'a jechuudha. Maali amaloonni perfect competition of market dha. Perfect competition marketing amaloota asii gadi kana qabdi jechuudha. A perfectly competitive market has several distinguished characteristics. The main features include kan of keessaa qaba jechuudha. Warri perfectly competitive market kan jennuun kun amaloonni isaanii isaan kana jechuudha barattoota keenya. The market has large number of buyers and sellers jechuudha. Marketiin san gabaan san warra gurguruu fi warra bitullee baay'ee kan qaban jechuudha. The perfect competitive market is composed maal composed qaba jechuudha of a large number of buyer fi seller of commodity jechuudha. Warra oomishtootaas akkasumatti illee warri oomishame san jechuudha warri bitu baay'ee fi warri dhaleessullee baay'ee kan ta'e perfectly competitive market jechuudha. Maal jechuudha tokko the characteristics of the perfectly competitive market gaafa isin jennu maal jechuudha market has what large number of buyer fi seller gaafa qabaatte jechuudha. Akkasumatti illee homogeneity of product jechuudha. Productiin san nuti oomishnu san jechuudha wal fakkaachuusaa homogeneity ta'uusaa kunis maal jechuudha karakterii perfectly competitive market ta'e jechuudha. Karakterii perfectly competitive market jechuudha. In a selling decision of the single buyer and seller cannot affect the price of the commodity jechuudha. Any single jechuudha namni tokko isaan keessaa individualiin tokko maal jechuudha price isan influence godhuu hin danda'u jechuudha. Iddoo isin danda'u hir'isuus hin danda'u jechuudha. Yoo hir'isee dees waa takka wanni dhiibbaa fidu takka hin jiru jechuudha warra bitaturraas warra gurgururraa. That is the actions of a single seller or buyer cannot influence the market price of the commodity jechuudha. Price isaadha tokkollee nu jijjiiruudhaaf tokkol maal jechuudha affecti tokkollee hin fidu jechuudha. Affecti tokkollee hin fidu jechuudha. Namni tokko lafaa ka'ee jechuudha. Since the firm or buyer is too small in what the relation to the market jechuudha. Walitti dhufeenyi gartee warri dhaleessanii fi warri bitusanii maal jechuudha walitti dhufeenyi isaaniidha. Xiqqaadha jechuudha. Sababa maaliitiif sababa warri dhaleessus baay'ee ta'e warri immoo akkasuma bitulleen baay'ee ta'e jechuudha. Maamila jechuudha kan jennu nama keenya maamila irratti hin dipendentan jechuudha. Kanuma agaran irraa bitatanii ni galan jechuudha. Saniifuu isaan influence kan godhuu danda'u waan akka effektii tokkollee kan hin fiduu jechuudha barattoota keenya. Maali maamilummaan hin jirtu jechuudha. Sababa maaliiti warri dhaleessusanis baay'ee ta'ee fi warri bitulleen baay'ee ta'u maamilummaan jidduu isaanii hin jirtu jechuudha. Namuu kanuma agaree irraa bitatee arra boru kanarraa waan takka bitattee iftaan kabirarraa akkasumatti arra kabirarraa bitattee iftaan tan akkasumatti kabirarraa bitattaa jechuudha. Kun maal jechuudha relationiin isaan jidduu jirtu xiqqaa waan ta'eef eessa keessatti perfectly competitive market irratti warri bitulleen warri dhaleessulleen baay'ee waan ta'eef akkasuma maamila kennuun kun maamilummaan jidduu isaanii hin jirtu jechuudha. Warri bituu fi warri gurguru jidduu maaliif waan baay'ee ta'an isaanii. Homogeneity of product kan jennuun homo jechuun akkuma beektan gaa maal jechuudha homo jechuun the same jechuudha. Yeroo darbee asitti maalni isiniin jee ture jechuudha waa'ee monopolistikidha. Mono jechuun tokko jechuudha karaa biraatiin monopoly kan jennu akka fakkeenyaaf reefu isinii kaasee ture jechuudha. Homogenii fi monoon akka isin dura waliin mono jechuun takka inni homo gaafa inni immoo it is the same jechuudha. The same waliigalee monoon takka inni garuu immoo homo gaafa inni maal jechuudha the same waliigalee barattoota duratti keenya homo fi monoon adda addaa. Mono gaafa inni takka jechuudha karaa biraatiin monopoly market keessatti akkuma fakkeenya reefu dhalatti teeleen kana dura biyya kana keessatti jechuudha Itoophiyaa keessatti dhiibbaa akkasii gaggeessaa turte jechuudha sababa monopoliitiif. Maali monopoliin wanti dhiibbaan isin qabdu nurraa nuti harka keessattuu jennu harka shamma kun akkatti biri 50 GB bitachuu jechuun it's very cheap jechuudha very haalaan harka shaara jechuudha. Gaafa immoo biri 50 meegaabaaytii 5 bitachuu dandeessa yoo itti nurra keessa. Meegaabaaytii 5 qofa bitachuu dandeessanii biri 50 yoo itti dandeesse keessa. Dirqama nuti meegaabaaytii fayyadamuudhaaf maal jechuun filannoo hin qabnu jechuudha. Sababa monopolii taateef teelee kominikeeshiniin isin qofti waan biyya tana keessa jirtuuf isii qofa bitachuun keenya dirqama ta'a jechuudha. Sagalees haa ta'u fadhu intarneetas haa ta'u yoo qaalessitees yoo rakkisees dirqama maal jechuudha yoo qaalessitees maal jechuudha itti fayyadamuun keenya waan hin hafneef gaa dirqama isii qoftiitu biyya tana jira waan ta'eef kominikeeshiniidhaaf itti fayyadamaa turre jechuudha. Garuu amma filannoo biraatu jira. Monopolii irraa baay'ee jirti jechuudha. Eenyu cinaa dhufe safarii kam akkasumatti illee fuuldura illee tabiraa dhufuu dandeessa jechuudha. Akkuma safariin kam dhufe fuuldura maal jechuudha kominikeeshiniin biraa dhaabbanni biraa dhufuu danda'a jechuudha. Sani jechuun monopolii jechuun yoo isin irratti guddisanis dirqama maal jechuudha filannoo waan hin qabneef yoo isin qaaleessanis moo bitattan jechuudha.
Monopoly jechuun tokko homoo gaafa jennu kun ammoo isa seemee jechuudha. Akka sanniin isin duraa wanni hin goone geeti barattoota kayya. Akka saniin isin duraa wal hin dhogne jechuudha. Homoo fi moonoon garagara jechuudha. Homoo jechuun isa seem, moonoo jechuun takka jechuudha karaa biraatiin. Okay, homogeneity of product jechuudha. Homogeneity of product jechuun maal jechuudha? Wanta oomishamu sana jechuudha. Wanta nuti silaa binnu san. Wanta nuti gabarra oolee warri kaan gurguratu nuti binnu sana jechuudha. Maal jennaani? Product jennaan. Yookaan output kan jennuun jechuudha. Output kan jennuun jechuudha. Kanaafuu yoo wanni oomishni san wal fakkaate jechuudha. The product supplied by the different farmers are the same or homogeneous gaafa jennuun gaafa wal fakkaate jechuudha. For example, salt supplied by two seller namni soogidda amma fakkeenyaaf nama lamaan oomisha warra lamaan jechuudha. Warra gurguru san nama lamaan dhalaa hennu is indicate to the exact that is buyers are unable to differentiate which farm is supplied which product kan jiru fakkeenyaaf amma warri saaltii oomishu tokko jechuudha. Warri lamaatu oomisha jennu saaltii san eenyutu warri bitu san jechuudha. Kanaatutu oomisha immoo sanii oomisha jedhee adda baasuu hin danda'u jechuudha. Saaltii is just saaltii waan ta'eef. Waliigallee saaltiin oomishu san immoo fakkeenyaaf sukara warri lama jechuudha. Oomishtoota lamaatu oomisha jennee takkaa'u sadii takkaa'u jaatu oomisha jennee fakkeenyaaf amma warri dhaleessan nam jaha yoo ta'e takkaa'u dhaabbata jaha yoo ta'e dhaabbata kanaa dhaleessee dhaabbata sanii dhaleessitee hin beektu jechuudha. Just isin maal sukkara waan ta'eef. Maaliini sukkara waan ta'eef sukkara irra gaa barreeffamni jira sukkara kan itti fayyadamaa jirru yoo hashaganii jechuudha. Kan hashaganii maaliin maqaa isaanii irra barreeffatanii addatti malee shukkarri shukkara gaa'e kanaatu dhaleessanii beekuun hin danda'amu jechuudha. Eenyuun warra bituun. Isa kamtutu kam dhaleessa jee adda baasuudhaaf hin danda'u jechuudha warra bitutaniif. The assumption of a large number of seller. Lakkoofsi mee haa yaadnu lakkoofsi warra dhaleessanii hedduudha. Akkasumatti productiin isaanii homogeneity qabu wal fakkaatu. Together implies that walitti gaafa qaban implies that an individual farm operated is in what perfectly competitive market is a price taker jechuudha. For example, in the wheat market fakkeenyaaf amantana qamadii jechuudha. There are thousands of farmers qamadii oomishuudhaaf fakkeenyaaf amantana kumaatama lakkaa'amu jira jechuudha. Qonnaan bulaa warra maal oomishu warra qamadii oomishu who sells wheat hoggaa habitu akkasumas illee millions of customers qabu jechuudha. Miliyoonaan warra lakkaa'amu who uses wheat warra wheat fayyadamu jechuudha. Warra qamadii fayyadamu jechuudha. Fakkeenyaaf amma qamadii warra fayyadamu fi akkasumas qamadii san warra product godhu. Qamadii san irraa product waan biraa haa godhu. Maaliif qamadii akka raw material fudhatee jechuudha. Akka input fudhatee output kan biraa oomishu. Fakkeenyaaf amma qamadii paastaa fi mokoronii irraa oomishamu jira jechuudha. Qamadii hundarraa paastaa fi mokoronii oomishamu. Qamadii paastaa fi mokoronii irraa oomishamu jira. Warri product godhu seelaroonni yookaan warri farmers jennu san jechuudha. Warri warshaa paastaa fi mokoronii irraa oomishan qaban qamadii jechuudha akka raw material fudhatanii input takkaa'u fudhatanii maal jechuudha maal irraa oomishan jechuudha. Paastaa fi mokoronii irraa oomishan jechuudha. Paastaa fi mokoronii irraa oomishan jechuudha. Paastaa fi mokoronii irraa oomishan. Because no single buyer or seller can influence the price of it jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha sababa kanaatiif maal jechuudha tokkollee namni tokko jechuudha lafaa kee kanumatti warri bitulleen warri gurgurulleen gatii qamadii sadii ol guddisuus xiqqeessuus hin danda'anii jechuudha. Each takes the price as given jechuudha. Tokkoon isaanii maal fudhatu jechuudha gatii isaan kenname fudhatan jechuudha. Free entry and exit. Kunis types of characteristics of perfectly competitive market jechuudha. Perfectly competitive market jechuudha. Kaarakteri isaati. Amaloota perfectly competitive market jechuudha isaan hundinuu warreen magaalaa jiru homogeneity, large number of buyer and seller akkasumas illee free entry
and exit kan jennuun kana jechuudha. Free entry and exit kan jennu jira jechuudha karaa biraatiin. Kunis kaaraakterii perfectly competitive market isanii jechuudha. In perfectly competitive market, a new firm has freedom to product and supply a product jechuudha. Bilisaan jechuudha. Warri hojjetaan tokko lafaa kee kanumatti ni hojjenna. Wanta akka fakkeenyaaf amma tanaan qamadii oomishuun ni oomisha jedhee lafaa kee jechuudha. Anaariin kun jechuudha. Oomishuu sun hin danda'a jechuudha. Akkasumatti illee dhaleessuu sun hin danda'a jechuudha gurgurtaadhaaf. In another word, jecha biraatiin akka ibsinu, a firms have freedom of movement and there is no barrier that is restricted firms entry into and or exit out of the perfectly competitive market. Yoon fedhe dhiisuu hin danda'a, yoon fedhes maal jechuudha? Qamadii sana fakkeenyaaf amma dhaleessuu hin danda'a. Yoon fedhe hojjedhee dhaleessuu fi uummataaf. Qamadis miti akkasumatti illee waan biraati illee yoo barbaade jechuudha. Uffata isaa ta'u fakkeenyaaf uffata oomishoonni uffata namoonni biraatis oomishaa jira. Anamma lafaa kee kanumatti hin oomishaa. Indee yoon oomishuu barbaade jechuudha. In competitive market keessatti jechuudha perfectly competitive market keessatti there is no restriction in jechuudha. Wanti nama dhoowwu hin jiru jechuudha. Seerri nama dhoowwu hin jiru. Itti lafaa kee kanumatti kanaan oomishee oomishuu hin danda'a. Hin oomishee yoon dhiises dhiisuu hin danda'a. Oomishee eegalee dhiisuu hin danda'a jechuudha. Kun free entry bilisaan seennee bilisaan ba'uu jechuudha. Free entry and free exit. Entry jechuun seenuudha, exit jechuun ba'uudhaan. Okay, bilisaan seennee bilisaan ba'uu jechuudha dhiisuutu kabiraa. Okay, if a firm believes that gaafa hojjetaan san waa dhaleessisan jechuudha. Kana yaadama jaa that is that it is not worthy staying in the business gaafa jee ba'uu danda'a jechuudha. It can go out of the market jechuudha. Kana business kana keessa ta'uun akka wanta nam fayyadne takka nam seensidha jee kamatti bu'aa hin qabne jedhee yoo yaadde jechuudha dhiisuu danda'a jechuudha waan sana. Inni afuraffaadha jechuudha. Perfect information for both good producer. Warri bitusan illee warri dhaleessu illee maal jechuudha? Maal qaban jechuudha? Information guutuu qabu jechuudha. Eessa keessatti? Perfectly competitive market keessatti jechuudha. Perfectly competitive market structure keessatti isaan kun perfect information for birds. Isaan lameenuu jechuudha. Warri bitullee warri gurgurullee information qabu jechuudha. It assumes that in perfectly competitive market, both seller and the buyers have complete information and the knowledge of the market. Why market ida jechuudha guutumaa guututti beekan jechuudha. Beekumsa why market ida guutumaa guututti beekan jechuudha. Every buyers and the sellers has what full knowledge of the product quality and it is nature jechuudha. Tokkoon isaanii jechuudha. Warri baayerii fi warri bitullee warri gurgurulleen maal jechuudha? Maal beekumsa qaban? Wanti tolfameessan jechuudha. Quality isaa akkam qulqullina akkam qaba. Akkasumatti illee maalirraa hojjetame nature inni irraa hojjetame kan jiru information guutuu qaban jechuudha. Fakkeenyaaf amma anasumatti fakkeenyaaf amma buskutaa gurguraa jennu buskutaa kana jechuudha. Namoonni hedduunis gurguru jechuudha. Suuqii hedduurra jiru birrii 20 hin gurguruu jedhee buskutaa birrii 10 jechuudha. Warroonni narraa bitusan jechuudha. Birrii 10 akka ta'anii beekamu namni narraa bitu hin jiru jechuudha. Waligalee anillee birrii 10 osoo hin beekun irraa kaa'ee jechuudha. Kanaafuu warra bitu in where in perfectly competitive market keessatti. Waligalee kana jechuudha. Kanaafuu no single yookaan single buyer yookaan single sellerin not influence the price of the market in competitive perfectly competitive market keessatti jechuudha. Kanaafi influence godhuu hin danda'u enne. Okay. Every buyer and the sellers has full knowledge wanta quality isaa akkamii qulqullinni isaa tokko maalirraa hojjetame kan jiru tokkoon ni beekan jechuudha. Current and the future price akkamitti illee yeroo ammaatii fi gatii isa fuulduraatti illee ni beekan jechuudha. Input prices akkasumatti illee gatii inni itti gale fakkeenyaaf amman tana ruuza jechuudha. Paastaa fi mokoroonii irraa oomishama kan inni san weetii jechuudha. Qamadiin san amman tana maal jechuudha? Qamadii san meeqaan akka bitamtee warshaa san keessa galte eega warshaa san keessa galtee immoo meeqaan akka gurguree jara san baasu ni beeku jechuudha. Warri bitulleen warri gurgurulleen eenyuun eessa keessatti in perfectly competitive market keessatti jechuudha. Taatota keenya.
Another attribute that are certainly known. Bakka guutumaa guututti kan beekamu jechuudha. Inni shanaffaadha jechuudha. Firms aims to maximize profit jechuudha. Firms warri dhaleessan jechuudha. Kaayyoon isaa maal jechuudha? Bu'aa isaa guddifachuu jechuudha. Bu'aa isaa guddifachuu jechuudha. Bu'aa isaa guddifachuu jechuudha. Firms aims to maximize profit jechuudha. Bu'aa isaa guddifachuudha. Kan yaadu isaa jechuudha warri dhaleessan. Objektiifiin isaa kaayyoon isaa maal jechuudha? Firms in perfect competition keessatti jechuudha. Competition of market yookaan competitive of market keessatti maal jechuudha? Is what profit maximizing jechuudha. Bu'aa isaa guddifachuudha jechuudha. A firm try to increase revenue and reduce or minimize costs. Maal guddisa jechuudha? Bu'aa isaa guddifatee garuu ammoo wanta cost isa godhu isa wanta gatii isa baasisu san maal jechuudha? Xiqqeessa jechuudha. Kun kaayyoo maaliiti? Kaayyoo maal qabaachuuti? Bu'aa isaa guddifachuuti jechuudha. Kaayyoo bu'aa isaa guddifachuuti jechuudha. Isaan shanan kun warra characteristics of perfectly competitive market warreennuun kana jechuudha barattoota keenya. Eenyu? Firms aims to maximize profit, perfect information for both consumer and also producer warra waan san nuti dhaleessuun isan itti fayyadamuu fi warra dhaleessullee akkasumatti illee free entry and exit bilisaan seennee bilisaan ba'uu dandeenya. Akkasumatti illee homogeneity of productii wal fakkaatu yoo oomishan ta'e warri bitu san jechuudha. Productii kana eenyu oomishee addaan baasuu kan hin danda'amne. Akkasumatti illee market has what large numbers of buyer and the seller kan jennu. Kun charactery of perfect competition yookaan competitive kan jennu jechuudha. Barattoota keenya kun kana fakkaata. Let us jump on 4.1.2 irratti perfect competition demand and the revenue of function demand. Function no. Eesarratti perfect competition keessatti maal fakkaata? Function hoggaa keenya maal fakkaata? Yoo diroo goone yoo teebiliidhaan keenya maal fakkaata kan jiru kan laalu ta'a jechuudha. The assumption of a large number of sellers and the product homogeneity together implies that the individual firm is operating in perfectly competitive markets is a price taker jechuudha. A price taker jechuudha. Eenyu large number of sellers fi product homogeneity together gaafa godhan jechuudha. Individually farming tokkoon individually dha maal jechuudha. Maal perfectly competitive market keessatti maal jechuudha price taker jechuudha. Waan gatii fudhatu jechuudha. Kunoo kana fakkaata jechuudha. Firms demand curves. Firms demand curve dha. Kun ammoo market demand and supply curve dha jechuudha. Market demanding kana akkasumatti supplying kana jechuudha. Asirratti bakki isaan wal qaxxaamuran kun maal jechuudha? Equilibrium dha jechuudha. Thus the competitive firm faces completely horizontal demand curve dha jechuudha. Maal hordoftee jechuudha. Horizontal demand curve hordoftee jechuudha. Eenyu firm faces completely horizontal demand curves for its product jechuudha. Indicating that it can sell any amount of what output is only at that ongoing market price jechuudha. Gabaa gartee amma jirtu kun amma quantity dabalaa jennu pricing isaa kanaa jennu fakkeenyaaf. Pricing lafa jirtu pricing jirtu kanarratti fakkeenyaaf pricing 50 jennu takka 100 jennu. 100 kanarratti jechuudha kiiloo takka amma fakkeenyaaf sukkaara kiiloo takka birrii 100 jennu fakkeenyaaf hin jedhe. Birrii 100 jennu amma fakkeenyaaf birrii 100 jennu. Fakkeenyaaf inni hin jedhe. Quantityin inni oomishuu barbaade asitti fakkeenyaaf kiiloo 30 oomishuu barbaade, asitti kiiloo 40 oomishuu barbaade, asitti kiiloo 50 oomishuu barbaade, asitti kiiloo 100 oomishuu barbaade. Kiiloo hanga fedhe oomishuus garuu pricing isaa maal jechuudha? Birrii 100 takka jechuudha kiiloon takka. Quantity sukkaaraa sanii baay'isuu ni danda'a. Garuu gatii sukkaaraa jijjiiruu hin danda'u. Isa keessatti in perfectly competitive market keessatti namni hundinuu beekumsa isaa waan qabuuf. Walii galee kana dubbataa jira jechuudha asirratti. Ongoing market gabaa isin jirtu sanarratti jechuudha. That is at the market price yeroo gatii magaalaa yookaan gabaa sanarratti jechuudha. A firm can supply whatever quantity it would like to sell jechuudha. Warri oomishu san jechuudha. Hanga fedhe jechuudha. Quantity wanta gurguruu barbaachisan oomishuu danda'a jechuudha. At that price jechuudha gatii sanitti. Therefore, once the price of product
is determined in the market. The producer taker the price. Isin gale take the price okay no? Ega productii san hoddommee isaa oolu fadhu bileena fadhu miliyoona oomishaa oolu sukkaara jechuudha. Waan barbaachisan waan gurguru san jechuudha. Garuu gatiin isaa maal jechuudha? Gatiin isaa beekamaadha. Gatii san waan fudhata malee itti dabaluu sirraan irraatu jechuudha. Kanaaf price taker jenneen. Eessa keessatti in perfectly competitive market keessatti kana fakkaata jechuudha. Akkuma fiigarii 4.2 irratti ilaalaa turre jechuudha. Hence, demand curve that the firms faces in this market situation is horizontal line drawing at the equilibrium price jechuudha. Kana jechuudha demand supply asiin akkatti supply godha. Demanding kana on pricing jechuudha. Asirratti kan sararu ta'a jechuudha. Asirratti kan argamu ta'a jechuudha. Quantity wanta nuti oomishnu sanii ta'e jechuudha. Fedhii teenya fi dhaleessaa isaa sanii ta'e jechuudha. Hangam takka dhaleessee oomishee hangam takka dhaleessee qayyoo kana jechuudha. Asitti abbaat equilibrium irratti kan deemtu taate jechuudha. Okay, B revenue function. Revenue of a firm's area receipt that is obtained from selling its product. Ita kan argamu jechuudha. Revenue have three main categories. Revenue kun category sadi qaba jechuudha. Category tokko total revenue jira, average revenue fi marginal revenue jira jechuudha. Maali total revenue, marginal revenue maali? Akkasumatti illee average revenue maali qayyoo tokkoon kan laallu ta'a jechuudha. Total revenue irraa eegallu. Total revenue jechuun total revenue is the total amount of money received by a company from the sales of specific quantities of its product. Total revenue jechuun wanta gartee warri oomishan jechuudha. Wanta oomishan gurguratee gatii maallaqa harka qabatan total revenue jedhaniin. It is obtained by what? Kunis maal argama? Multiplying what? Multiplying the units of price of commodity and the quantity of product jechuudha. Hangam takka gatii isaa san baay'isu baay'ina nuti wanti oomishne. Fakkeenyaaf amma kiiloo sukkaara kiiloon takka qarshii 100 jennee kiiloo 10 oomishne amma 100 baay'isuu 10 ta'e jechuudha. Formulaan isaa kana fakkaata jechuudha. Total revenue price times quantity that we produced kan kaa'ame jechuudha. Price of product kun gatii isaa TV baay'ina immoo wanta oomishne sanii. Oomishne gurgurreessanii jechuudha. Oomisha oofan ta'in kan gurgurame sanii. Kiiloo 100 takka kiiloo 50 gurgurree kiiloon takka 100 baay'isuu 50 jechuudha. Total mali total revenue kana fakkaata. Average revenue no mali. Average revenue is the revenue per units of it is sold jechuudha. Tokkoon isaanii kan gurgurame maal jechuudha. Average revenue naan it is calculated dividing total revenue haasitti ilaalle kana yeroo meeqa ta'e jechuudha. By the amount of product sold wanta gurgurreessanii. Total revenue kana yeroo meeqa ta'e wanta gurgurreessanii. Wanta gurgurreessanii. Kanaafuu deemee karaa maaliif deemee jechuudha? Karaa price deemee jechuudha. Kana jechuun total revenue divided by maal jechuudha? Quantity dha mire quantity that we have sold mire total revenue jechuun maal jechuudha? Asirratti barreeffama maalis kan taasisuudhaaf kan yaadame. Seera herregaa keessatti fakkeenyaaf amma tana average revenue jenne. Average revenue total revenue divided by quantity that product that we have sold khawone jechuun ka gurgurre. Total revenue jechuun mataan si maali? Total revenue jechuun mataan si the price of that product times the quantity that we have sold mire. Kun amma kuwiin keenya ani dhufa jechuudha. Product that we have sold. Product we have sold in meeqa maal ndama kanaan ndama jechuudha. Meeqa ta'a jechuudha average revenue keenya meeqa ta'a? Average revenue keenya meeqa ta'a jechuudha? Average revenue keenya wal qixxee ta'a price ta'a jechuudha. Price of that product jechuudha. Biasanya walam saya tadi doa jual tu tanya.
Kun akkuma asirra agartan kiwii dandamsee san booda pin keenyaaf jechuudha. Note that average revenue and the price of product have the same meaning jechuudha. Kanaafuu product the price of the product fi average revenue wal qixa jechuudha. Maaliif total revenue divided by the quantity that we have sold imre waliin dhaamsee price in nuuf himre san booda maal jechuudha average revenue fi price of that product in wal qixa jechuudha. Average revenue means per unity revenue received by the seller, per unity revenue received by the seller from the sales of commodity irraa kan argamu jechuudha. On another hand, price means that per units of payment made by what the purchaser to purchase the commodity jechuudha. Kunis gatii warri bitu san jechuudha waan bitu saniif kafalu jechuudha. Gatii jechuun warri bitu san kafalaan san waan bitu saniif kafalaan san jechuudha waan bitatu saniif kan kafalu price jennaan. Fakkeenyaaf amma buskuta bitachuu barbaanne buskuta nuti maal ammaan tana purchaseridha. Ana amma buskutaan bitachuu barbaadu jechuudha purchaseridha. Ammoo buskuta san maaliin godha jechuudha purchasing godha jechuudha. Wanni an purchase godhu san jechuudha wanni an kafaluu san maal jechuudha price jechuudha. Eenyuuf isaaf abbaa harkate saniif. Abbaan an irraa bite saniif price taate jechuudha. Gatii wanta sanii kafaluun kiyya price isaa taate jechuudha. Ana ammoo cost hin ta'e maaliin an gatii na kafalchiisee jechuudha. Since the seller receives the warri bitu san kafudhatu maal fudhata what the purchaser pay wannan an kafale san fudhata jechuudha warri gurguru san. The per unit revenue and the per unit prices are the same jechuudha. Wanta gatii an harkadhu sanii fi gatiin an harkadhu sanii fi wanti inni kafalu san jechuudha price jedhamte jechuudha are the same jechuudha. That is why average revenue curves and the demand curves for the farmers products as also the same jechuudha. Kanaafuu average revenue fi the demand curves of the farmers product kan maal jechuudha the same jennaan jedhe. Therefore from the farmers viewpoint jechuudha akka yaada warra dhaleessu sanitti the farmers demand curve is also the average revenue curve dha jechuudha. The average revenue curve dha jechuudha. What is marginal revenue? Marginal revenue jechuudha maal jechuudha? Marginal revenue jechuudha maal jechuudha? Marginal revenue is the change in total revenue resulting from one unit increasing in SL. Wanta gartee gurguru san waan ol daballeef jijjiiramni wanta duraan gurguree fi jijjiirama wanta gurguruudhaaf leesan takka daballee san jijjiiramni garaagarummaan isaan san jidduu jiru san maal jennaani marginal revenue jennaan jedhe. It is additional amount of money jechuudha. Maallaqa dabalataati jechuudha. Yookaan revenue of the firm received by selling one more units of product jechuudha. Wanta gartee fakkeenyaaf amma buskuta lama haa ta'u buskuta 10 gurguraa ture jechuudha. Fakkeenyaaf buskuta tokko gaafaan itti dabalu jechuudha. Buskuta 11 hin taane buskuta 11 sanirraa gatiin harkadhu jechuudha. Additionaliin an harkadhe san maal jechuudha akkama marginal revenue laalamte jechuudha. Akka marginal revenue itti laalamte jechuudha. Changein san laalamte jechuudha. Formulaan ni qabu. Revenue received by selling one more units of the product. It is calculated as what kunis kan calculate the ratio of changing in total revenue jijjiirama gartee total revenue da to the change in the sales of product. The change of sales in product jechuudha. Total revenue jechuun akkuma haasaa turre jechuudha. Maal baay'isuu jechuudha gatii wanna sanii baay'isuu hanga nuti gurgurre saniiti mire hiruu meeqa jechuudha jijjiirama hanga gurgurre sanii jechuudha. Jijjiirama hanga gurgurre sanii yoo kudhan gurguraa turre tokko gaafa dabalee jijjiirama isaan sanii jechuudha. Thus in perfectly competitive market a firm's average revenue, marginal revenue and price of the product is are equal. Gartanii isaan sadeen wal qixa jechuudha. Isaan sadeen marginal revenue, average revenue, price and the demand in maal jechuudha wal qixa jechuudha. Demand farming sa wal qixa demand ha farmida. Marginal revenue can also be estimated as what the change in total revenue with the sales of any gaafa bakka bu'ee jechuudha. Units of product unoo kana fakkaata jechuudha. Baay'ina isaadha jechuudha. Baay'ina total revenue risuma jechuudha. The number of n minus 1 kan hiramu ta'a jechuudha.
kunoo akkuma asirratti agartan jechuudha at equilibrium ta'a jechuudha at equilibrium ta'a jechuudha. Okay, in perfect competition of market, a firms can sell. Farming sell godhuu danda'a any amount of output jechuudha. Garuu maal jechuudha? At a given maal jechuudha? At a given maal jechuudha? Market price jechuudha. At a given market price jechuudha. It means that firms additional revenue qaba jechuudha. Additional revenue kan qabu yoo jechuudha marginal revenue jechuudha. Additional revenue, marginal revenue from what? The sales of the every additional units of commodity. Tokkoon dabaliinsa gartee wanta gurgursan irratti dabalaa deemuun wanta gurgursan dabalaa deemu baay'ina idaa deemuun jechuudha. Kan harkasusan marginal revenue ennaan barattoota keenya. Marginal revenue, it is just equal to the market of the price or the average of rates of commodity. Hence, average revenue and the marginal revenue become equal and constant in a given situation. Consequently, the average revenue and the marginal revenue curves are the same and they would be horizontal or parallel to the x-axis. Horizontally, Uno activity why perfectly competitive market irratti activity 4.1 kan namda jirti. As keessa at least gaaffii elementa non hojjedhe gaaffii elementa ammoo isin hojjettanii comment ilannaa barreessan jechuudha. Yoo isin ulfaattee comment ilatti nuti ulfaattee jirti maaloo nu hojjeddaadha. Ayyaara comment kana ani isiniif hojjechuudhaaf qophiidha barattoota keenya. Define perfectly competitive market maal jechuudha? Perfectly competitive market jechuun warra gaafa baayeriin dhaabattummaatee fi warri bitullee dhaabattummaatee perfectly competitive market dha. Isin karakterii akkan qabdi maasoo karakterii shan laallee turreemi. Free entry and exit jenne homogeneity product, large number of buyer and seller jenne tokko laallee turre jechuudha. Inni maal jechuudha karakterii laallee turre jechuudha. Inni shanaffaadha. Warri gartee gurgurusan jechuudha. Farmiin kaayyoon isaa profit isaa to increase his profit to maximize yookaan to maximize profit dha. Akkasumas illee warri gurgurullee warri bitullee have pose full information qaban jechuudha waa'ee market isaanii. Karakterii perfect yookaan perfectly competitive market jechuudha. Okay, gaabii lameen tana jechuudha. The nature of demand and revenue curves is perfectly competitive market kayyoo fi the firms usually sells hangana kilograama dhibba atakka wanni godha coffee jechuudha for qarshii hanganaati jechuudha qarshii 200 jechuudha giraama tokkoof birrii 200 jechuudha giraama tokkoof meeqa birrii 200 gurgura jechuudha coffee garuu kilograama meeqa gurguranni kilograama 100 gurgura garuu giraama tokkoof ammoo giraama tokkoof birrii 100 gurgura. Calculate the revenue and the average in godhan jechuudha. Calculate the revenue and the average. And what will be the marginal revenue if he or she decide to make the additional sales at what gaafa akkana ta'e marginal revenue isaa meeqata gaafa 190 godhe kiiloo 190 gaafa idee marginal revenue isaa to maal ta'a jedhu sadeen tana gaafii sadii qabdi jechuudha. Eenyu average fi total revenue akkasumas illee marginal revenue jechuudha. Marginal revenue gaafa 100 hangana dabalee gaafa 90 dabalee hanga duraan irra 90 kiiloo 90 gaafa dabalee jechuudha. Marginal revenue isaa meeqa kayyoo fi akkasitti explain kana na ibsitan jechuudha. Maaliif isin kun ibsu barbaachisa asuma irra nun ibsu jettan hangamta kana waliin kayyoo laaluu barbaadeeti yoo ifa ka ta'uu baate isiniif hin ibsa gaafii gaafachuu dandeessan jechuudha. Yookaan immoo hanga video dhuftutti jechuudha video dhufturratti isin hojjedhe isin kalaqqisee jechuudha yookaan isinitti ulfaatu ta'e jechuudha video sanarraa hubachuu dandeessan jechuudha video isa itti aanu kan wanni hojjennu ta'a jechuudha pure monopoly market fi pure monopoly market yeroo takkatti waan fedhu natti fakkaata ifa isinii galaa jira jedhee namatti garuu yeroo takkatti jechuudha isaan sanii fi tan wanniitis illee tan waliin hojjennu ta'a jechuudha yeroo san kan wajjin hojjennu ta'a jechuudha activity 4.2 illee hangasitti yeroo gaarii qabaadhaa isin jenna barattoota keenya thank you so much irra deddeebinee guddaa galatoomaa thank you so much yoo yaa